rabbi sinirraa jiraatu siin jecha guyyaa har'aa maal qabattee dhuftee yoonaan jettaan guyyaa har'aa gaafiif deebii ajaa'ibaa obboleettii koo Hayaat wajjin taasisuudhaaf deemaa. Gaafiif deebii kanarratti daawwattoonni keenyas gama keessaatiin karaa keessaatiin itti hirmaachuu dandeettanii gaafiif deebii yeroo baay'ee siin jechuun beektanii akka nama laalla baay'ee siyaasaa kanallee danda'u akka nama baay'ee qabsoo Oromoo kanallee qabsaa'ota Oromoo kanallee guutuu beeku tokko ol mormina gaafiif deebii kanarraa jechaayyoota kennaa jechaayyoonni kennaa yeroo sirna gabroonfataa keessa itti fayyadamaa turan kanarraa gaafii isii gaafachuudhaaf deemaa. Isinis nu wajjin bu'aan faana daawwadhaa share like subscribe godhaa namoonni gaafii isii wallaaltes gaafii isiin deebisuu dadhabdellee abbaan dandeettan abbaan beektan karaa keessaatiin koomentii jala nu barreessaa fayyaa ta'a isiniin jedhaa dhufaa jirti beekot dafi arrendom jechuun gaafii ajaa'ibaa harkaasii qaba. Maal kiyya bannaati? Gaafii kana bakka deemu qaba. Gaafii kana guutuutti Kamaali? kana musigaafadhu kana yoo deebifte Kameera jira? jechuun kaameraa waraabuu jirra kaameraa viidiyoon nafuu jira kaameraa rakkoo hin qabu gaafiif deebii kana yoo sirri akka deebiftu taate yoo guutuu deebifte badhaasa qabda. Qarshii ijaan argu malee ittiin seenu waan akkasii akka jedhu. Asuma rakkoon hin jiru asirraa tiraansfarii sii godhati gaafii as gaafadhu guutuu deebisuu dandeenya. Gaafii shanan kana qarshii ijaan natti mul'iftu. Telefoona irraa tiraansfarii sii godha rakkoon qaban asirraa sii dabarsu takka yaadin telefoon akkaawuntii makan kee qofa natti maxxanu malee allaqe. Haraannoon qabu bannaati kiyyaa. Jechuun mobaayil baankingii kiyyarraa kan keerra sii akkaawuntii keerra sii erga. Isheen jinsii dhufa rakkoo qabu dura gaafii maayyuu silaa danda'a deebisaa jettee yaadu dura namni waa'ee gaafii yaada moo waa'ee birrii yaada? Waa'ee birrii yaada kiyya bannaati. Innaa kana waan ta'eef gaafii jalqabaa. Qoy dura na go'a qaba. Kiyya maal na go'a jirta? Jechuun Nisa salaama jedhi daawwattoota illee. Ifama daawwattoota kiyya jechuun na kolfisiise. Jechuun ani wanta hin qabu itti mi'eenni maali jedhan kana hin qabu jennaanini ati jammar dorgommii makanaa danda'a jettee maaf of hin madaalinii naan jechuun bara nyaachuu osoo hin beekin dura argachuun maal barbaachisa? Akka nyaanni qophaa'e osoo hin beekin dura isaa. Barakasiiti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaanaa jirtanii baga jiraattan an haa jiraatu hordoftoota kiyya baay'ee isin jaalladha. Kanaafuu isinillee gara keessaatiin itti hirmaadhaa gaafii jalqabaa. No amma kontraata tokko walii mallatteessina maal si fakkaata? Gaafii kana yoo ani deebisuu dadhabe daawwattoonni haa deebisan. Wallaan Isaaniif dhiisa. Carraa daawwattootaa kennina. qarshii sana Qarshii illee rakkoon hin jiru abbaa gaafii guutuu deebisee. shananuu deebisee. Shananuu deebisee badhaasa birii 2025 akkaawuntii isaan barreeffata obboleessa isaa. Garuu itti qophoofne ani zim jetteetu wallahi. Innaa kana waan ta'eef gaafii jalqabaa sirri na dhaggeeffadha. Gabrummaa hiddaan buqqeef na dadhabnu ilmaan itti guddifna ka jedhee. Oh simple kanammaa hin beeka kiyyoo. Kiyyoo waan qallaalii gaafate walloon waan qallaalii nan Ishiin dabi. wanta kabajamaa wanta ulfaataa wanti kun wanta baay'ee miira hundaa keessa jirullee jaalatamullee garuu jechuudha. Qallaalii yoo akkana na gaafatte walloo du'e na kaatiyyoo. Ishiin mee gaafii dabi deebii naan. Ishi. Sakandii qabaa. Sakantiin qabdu anta gabrummaa dadhabnu dandeenyu hiddaan buqqeefna dadhabnu ilmaan itti guddifna ka jedhee. Jeneraal Kamaal Galchuuti. Kiyyaa maal kolfete qof. Abdii jirta. Kiyyaa chaansii biraan qabu ree. Qabdu kana. Daawwattoota keenya Jeneraal Kamaal Galchuu jettee dhabdee jirti gaafii ittaan. Haasaan barreessanii Gaafii ittaan. Gabrummaa irra duuti bilisummaa ka jedhee. Mormi gogaa kana yoo ati bar waa'ee qabsaa'ota keenya lafa ol qabtee gaafii gogaa nama mormitu bara annama yoo xiqqaate nama laal waa'ee qabsaa'ota seenaa qabsaa'ota Oromoo gochaa fi haasaa isaaniillee qoratee beeku si haa beekta. Itti fufimee ishii gaafii gabrummaa. Barattuun sooshaal saayinsiitti garuu eessaan fidde yaanne bara. Sooshaal saayinsii waa'ee qabsaa'ota Oromoo waa'ee. Beeka istirimaa jire. Ishii kana maalidha gaafii sadaffaa gaafii amma. Meera naa deebi. Gabrummaa irra duuti bilisummaa ka jedhee. Gabrummaa irra duuti bilisummaa ka jedhe.
kanallee dhabdee akkasi qabaafi. Laaqoo yaala jira. Gabrummaa irra duuti bilisummaa ka jedheen hojjette raayyaa abbaa mancaa. Daawwattoota keenya dhabdee jirti gaafii. Maali nonni ati gaafattu isheetti yaada baqa. Lammaffaallee dhabdee jirti gaafii sadaffaa. Gaafii ammasii gabrummaa irra duuti bilisummaa ka jedheen jennaan raayyaa abbaa mancaa naan jette dhabdee jirti gaafii sadaffaa. Gaafii sadaffaa. Nama biyya keenya irratti anatu sii beeka anatu sii murteessa jedhu hin barbaannu ka jedhe eenyu. Kanallee dhabde. Soqataa jira. Kiyyaan an jarjartin miniitti sadi naan kennitu waa durnaa kennu qabda barsa kan haga taatee dhabda. Soqaa unaan jechuu qabda. Mee qoyin soqaa qoyi sa'aatii naa kennu. Yaalaa ishii soqaa nama biyya keenya irratti anatu sii beeka anatu sii murteessa jedhu hin barbaannu gootni jedhe eenyu. Aman itu. Kia mata. Kia Rabbi. Ati malta de koi. Kanallee dhabdee jirti shaamini birootiin aan jette gaafiin gabrummaa nama biyya keenya irratti anatu sii beeka anatu sii murteessa jedhu hin barbaannu ka jedhe eenyu goota kam jennaan shaamini biroon naan jette kanallee dhabdee jirti gaafii arfaffaa. Kia. Video kana gadhiisuu edda? Gaafii arfaffaa wala viidiyoo man gadhiifamuu kana. Nama yoo xiqqaate waa'ee siimpilii takkatti waa'ee gootota Oromoo hin beekne kana. Oromummaa ofiitu hin beekne. Nama Oromummaa ofiitu hin beekne kana. Oromoon teennaa yoo haa argitu simaa ani beektaa simaa tanaa yoo dura yoo waa'ee amma qabsoo Oromoo kanarratti baay'ee asiin mormiin irra dhiyeessitu nama waa'ee qabsoo Oromoo kanaayyuu nama jalqabarraa kaasee gadhumaa beekusise adhasii arge gaafii arfaffaa namni bilisummaa hin qabne sareedha keessattuu saree roobaati ka jedhe Kiyya bannaati naa jijjiirgaa fi maali nu qofanni siin jedhu. Namni bilisummaa hin qabne jedhe sareedha keessattuu saree roobaati ka jedhe goota kan. Annoo qoy natti hin jarjarin yaadataa jira. Wantoota keenya dhabdee kunillee akka dhabame. Qoy. Onno hin beektu namisa kau jechuun amma kaaka jiru. Sheekaa Roobee. Sheekaa Roobeeti. Sheekaa Roobeeti. Yee salphanne. Yee bani Adam salphanne. Sheekaa Roobeeti miti maal kiyya. Iyyummaan yoo hiramtuu biyya keenya irratti kajeessan. Sheekaa Roobeeti miti. Yee banne yarra daawwattoota keenya banii akka waliin jira jedhe abbeeraan kennitu. Namni gootni yeroo jalqabaati kiu jechuun amma jedhee. Sheeka Roobe. Hin beeke mamaa akkana kolfita gammadde. Hin beekne jette gammadde. Gootni yeroo jalqabaati kiu jechuun amma gaa. Adaamaan Finfinnee fakkaatu. Eenyu sila ennaan isan beekta. Shee Ahmad ishee wanno. Sheekaa Roobeetiin beekta. Gaafis gaafadhe ka amma namni bilisummaa hin qabne sareedha keessattuu saree roobaa akka jedhellee Sheekaa Roobee jettee hin arganne gaafii afur keessaa gaafii arfanuu eegsiidha. Guutuun isaa akka jiru. Naa jijjiirta. Mataan na o'ee naa jijjiirta. Guutuun isaa akka jiru eegsiidha jechuudha. Mataan na o'ee naa jijjiirta. Maaliif? Uummata akka hin deebifne qabma. Qarshiin na jala taruu hidde. Jechuun ati silsilaawwannaa baaftee seenaa gootota Oromoo jettee baaftee wannaa keessa osoo qorattee kun Ani maanatti nurre gaafiif deebii qabna samoona kan itti qophaa'e maanaan ijeen ka ufee edamaa matana ukkubsita. Ishii gaafii jala gaafii xumuraa. Xumura dhageenne. Gaafii shanaffaa. Gootni yeroo jalqabaatiif bakka feetan nu geessaa garaa keenya dacha yoonni garaa nu bahe ka jedhee. Gootni iddoo isaa hin beeka, iddoo dhaloota isaa hin beeka. Iddoo dhaloota isaatiin gadi maqaa isaa barbaanna. Gara feetan nu geessaa jedhe garaa keenya dacha yoonni garaa nu bahe gootni jedhe diina dura dhaabate. Gootni kun xalayaa liqimsa. Maqaan isaanii na jalaa baduu danda'a. Isaan alataa Roobeeti. Baaleedha. Alataa Baaleedha.
Maqaa isaanii jennee bara. Shee Adam Saaddoti. والله هاي آدم سادو بتأم والله يجون كيس مكية بقى وانت دلقا إنسان دلقا إنساني تو أكاتا إنسان تلالك إنسان ساني تو إنسان إران فأدونا في إستاذ أكاتا إنسان تلالك إيه بقى أولو أكتي إنساني وانت إنساني بقى إنجرامي سوتشيشينين يروساني سن بقى كنا دعوة تو تكين كبجمو غافي شن غافني غافي شن كيسا غافي تكتي أكبوتي تدبسيتي غمان أوفتي غمان معرفت وشكا وجه أكم سفكات إدو ألوت إنسان اللي بيكيجر أك إنسان تلالك إنسانيس بيكيجر أك إنسان إنشتي لك إنسانيس بيكيجر كني مرايو كراشان ناقر داعي غنا بارتي ني أما كسيجافة آسا إنساني تيفي جج إنسان كابسول مورد أبتني حاسان سيجافة غنا كيتان إدون نم أكنا جي نم جج كنا دبته إدون ألوت إنسان إيسا غندي إنسان إيسا سينجلس سيجافة جود كنو غافي براد إيغنا ريا كي أتيسو متوقع روجيتني براد دعوة إيه أبا ما أكنا ولدغني ولدغ كوي أنك جو كوي أتجافة سوا غافة نتيسا ولي واي نم كابسول موتي بني باني إنسان جل دين إنسان وجندلا يدو gaafa suu gara dhimma birrii gortee gara dhimma qabsoo gorre. Inni birrii jechuun maal jechuudha? Jechuun gara birrii dalagu bizinasa keessa seenii ati gaafsa. Maal jechuudha? Ishi meeqa argate? Takka qofa argatte. Arfanoo afurii daawwattoota deebisaa? Takka qofa argatte. Daawwattoota keenya gaafii isiin dadhabde kana isiin gara keessaatiin tirmaadhaa fayyaa ta'an agaruu ta'an. Qarshii kiyyaa qarshiin kun hin sobamu. Anillee abu daawwattoonni kiyya keessaa abbaan argate haa argatu. Afuratu rakkoo. Afur deebisan kaa shanaffaan deebisee. Shanaffaan deebisee kalaa saatama beekta jechuun ati yoo xiqqaate. Fiihumaa akkana taata qoon. Ani nama yoo xiqqaate waa'ee qabsoo Oromoollee beeku siisa. Laani deeani. Kanaafuu daawwattoota keenya waa baay'ee dhaganii waa baay'ee arganii yoo ta'aniituma waa haasan nama kana keessa nama waa'ee qabsoo. Amma ati bare naawolojii isii mazzanee jechuudha. Eenyu beeka jedhu kana yoo ta'anii haasofsiisan. Waa baay'ee irraa fudhatanii waa baay'ee irraa baratanii isinillee fayyaa ta'a viidiyoo kana yoo isinitti tole share like subscribe godhaa nu jajjabeessa.